ijoollee uummanni tiiktookii madadaan keessa warri na jala jirtanii jechuudha. Baay'ee bareeda. Algaan anuma argitan kana, firaashiin anuma argitan kana akkanatti nama ijaara. Hattuun jechuudha. Akkana nama goggodha ilmi biyyaa, ilmi namaa. Anan gada isinii lakkisaa. Biyya gaheetan gadi isinii lakkisaa mana nan ijaarradhe. Hattuun nyaata isinii kan gad lakkisaa. Jedhee anan isinii qaalii galee sun isa kanadha. Micootu na qarraxaa jira. Anummaatti akkana beektaniifi. Akkanatti ijaara ilmi namaa argitanii. Akkanatti ijaara waassaan beekummoo wanno duumecha ta'a bakkisaa jechuudha. Kun irraa gadi jigee jechuudha laala. Irraa gadi jigee. Kun akkanatti irraa gadi jigee. Kun ilaali maagarri qorqorroo tashakkaamin qorqorroo maagaraan irree rukutamtu miti ijoo. Fiqirii wanti warri gazzaba keessa nyaatamtan. Warri akka kootitti ni ijaarrannaa. Aarii jala annaa harkan kennin warri jettanii nyaatamtan gudii kiyya laala. Baruma baraanuu garjallaadha. Baruma baraanuu salaabinatti farada. Gadiin jedhu ammas harkan kennu ciraaroo argitanii ciraaroo eeleedhaan tolchan. Isadha bakka mukti laala. Muka akkanaatiin manni nima ijaarramaa. Takkitti mukti nagaan keessa jirtu ka. Birrii Dubaay birrii waggaa tokko jechuudha. Birriin Dubaay birrii waggaa tokko. Ani maraatuun ta'e canarras ni jira borus ni jira siffayyaanaa ta'a. Na jajjabeeffadha garuu aizoo akkanaan jettanan barbaada. Jajjabina keessa nan barbaada. Akkasin na jajjabeechitanan barbaada. Kun immoo fukaa gooronnoo irra haa ta'u. Gooronnoo jara keenyaan durii tokko fakkaata ijoollee ta'u. Gooronnoo dhuma jara keenyaan durii tokko hin jiga qaqoy akkana jigsee isinitti argisiisuu ilaata. Kana argitanii kun laal kuni jechuudha argitanii kana. Injige kana argitanii akkanatti jijjigaa jechuudha. Akkana kun kana ilmi namaan ijaaraaree adaraaf hin nyaatinaadha. Ani nyaatamee anumarraa naa ga'u. Anumarraa naa ga'u. Mee anumaa naa ga'u. Kana fakkaata. Namantaa daa'ima kootan guddifadhaa. Ana dhibee gwaddanyaatii yaa har'a fe'anii ani omaayyuu sin ta'u ilbaan garuu isaa. Kana na farada. Uummanni Oromoo kana laalatii jechuudha. Kana sheer naa godhaati hundumattuu jechuudha. Mee manuma ilmi namaa akkanatti ijaaru. Warri mee TikTok wanni silkuma quxurii isaa wajjin nan gallakkisa. Warri inni gadheeche baay'eedha. Warri inni fafeeche baay'eedha. Ana bichaa miti an nyaatame. Ana bichaa miti an nyaatame akka maleetti ijaaranaan jedhani. Beektu namni natti aannan. Yaa takaffaa tadaffaadha. Ciraaroodhaan manni ni ijaaramaa jiru. Ni ijaarama. Maal akkasiniin jedhu beeku. Afaan wallatate beektu. Akkanadha. Akkanarran jira. Kanarras ni jira. Bareedarran jira. Shakkaarran jira. Kun immoo jechuudha. Dikaamee waggaa 15 kan duraanii kun kanadha. Kana keessa kifili saaloniin kun kiyyaa kana ture. Dikaameen waggaa 15 kana rabaa kana ture. Garuu isa kana. Ijoolleen Oromoo taatan na faradaa dhuga. Na faradaame eechertanaan jedha na dubbisaa miilan. An duratti mee eechertanaan jedha. Sheer naa godhaati mee qaama isa ilaallatuun jechuudha. Ani silkii isaatis isiniif hin kenna. Qaama isa ilaallatuun. Bakkuma fe'aa ta'u qaama isa ilaallatu biraan naa gaame. Isa ilaallatu. Maal seetan firmaadhaan hin kennine. Tafaraaramee silkiidhaan hin kennine. Silkiidhaan hin kenne. Ijaarramee tan itti galaa. Ijaarradheen itti galaa. Qabbanaa'een itti galaa. Duratti nyaatamee ammas jiggaameen nyaatamu hodheetanani. Kana kecha fuuldura tanatu nagee saadoniidha. Jedheetan malee gazzamni narraa feene. Anumaan waa ga'u. Mee ilma Oromoo tamalakkatu ilma Oromoo dhugaa namaa barbaadu biraan naa gaame. Baay'ee dhugaan namaa deebi'a nan arga. Miidiyaarran oola si wajjin nan oola. Mee qaama ilaallatu biraan naa ga'a. Ani silkii isaati sheersinifan godha. Qaamuma isa ilaallatuun ilmuma namaatti akkanatti ijaaraa. Dhagaa makiinaa ruubitiin an hin taane makiinaa guddaa dheedeeti. Makiinaa guddaa na nyaate baqa zooris ni jedhee ta'u jira. Zoor xinnoo ishii amma natti furutti jechuudha. Amma natti furutti. Amma fayyutti sin jalaa na dhukkubee jira. Nan dhibama. Xalaatan na gammade. Xalaatan na gammade ijoo. Malee ani isin jiraani waliin hin teechan. Waliin hin TikTokii teechanii sin biran jira ammasi. Ani jira. Ani jira. Ani jira. Laala. Egaa akka goota fikirii wanti nyaatamina.
ol keecha kinoo akka nama dhibamee sana zabaarraqe. Nyaatamina. Nyaatamina. Nyaatamina tole. Anaanarraan kan kaase ga'e jiraachuun moo hin danda'ama. Sinii galeemi namni hin jiraatamu. Hin jiraatu miti. Hin jiraanna. An kana caaltuttuun nufa ilmi namaa. Tun guddaa miti. Garuu xiiqidha. Xiiqitu na dubbisaa beektu. Yookaan odoo namichi kun na ajjeesee narra deemee bareeda ture. Du'an caalu odoo na ajjeesee narra deemee bareeda ture. Yookaan immoo odoo wanni ta'e bakka wanni tokko karaa gumaan dafqa kiyyaa akkatti finnu beektu. Akkatti hojjennu beektu. Hin beektanii miti. Hin beektu. Ibbiqii maleetti isinii laxxafa. Ibbiqii maleetti laxxafama. Ciraaroodhaan manni ijaarama. Ciraaroodhaan ciraaroo kinasaa ciraaroo argitanii ciraaroon itti isinii saaggamee maagara akkanaatiin maagara laaladhaa isinii maagaruma laaladhaa bakka isheen jirtu jechuudha. Laala ammoo tashakkaamii baddaas yoo argitanii isin sirma beemuu kumti nagaa jedhame keessa hin jiru isiniin jedhaa beefikirii waan ta'u. Kanakaa uummanni tiiktookii kiyya jalatti argamtan madadeen keechannaa kana laalatii. Qaama ilaallatutti sheer naa godhaa dhugaas isiniin jedha. Dhugaa waa'een nama keenya baay'ee nama dhibaa. Faraduufis baay'ee ulfaata. Egaa obboleettii koo Rabbiin obsa siifaa kennu, Waaqayyoon obsa siifaa kennu. Namni biyya ormaatitti gubatee dadhabee nan bayyanadha jedhee gaafa galu wanti akkanaa yoo mudatu baay'ee ulfaata jechuudha. Viidiyoon akkanaa yoo gadi bu'u keessattuu ijoolleen amma haaraa dhuftanii biyya Arabaa hojjechaa jirtan irraa barumsa fudhadhaa. Namni maa waggaa kana hunda taa'a biyya ormaa. Maalii waggaan lama waggaan tokko hin ga'u kan jettanii yaaddan hedduu keessantu jira. Eenyutu ijoolleen haaraa biyyarraa dhuftan. Garuu immoo birri shamarran biyya Arabaa wantoota garaagaraatiin jechuudha kan inni badu. Innaa asumarraan yeroo biyyatti lafa bittanii mana ijaarrattanii of eeggannoo gurguddaan kan isin barbaachisu jechuudha. Isa keessaa of eeggannoo inni ijoon jechuudha. Waa'ee ijaarsa manaatitti yeroo zoortan waa'ee lafa bittaatti yeroo zoortanitti sirriitti of eeggannoo guddaatu isin barbaachisa. Lafti bittan sun seera qabeessa moo seera qabeessaa miti? Karaan irra ba'e moo karaan irra hin baane kan jedhu ogeessi sirriitti dhufee mahandasii sirriitti dhufee ilaaluu qaba. Inni itti aanu gaafa namichi waastinnaa yookaan immoo alaafinnatii wikilinaa fudhatee mana isinii hojjechiisuuf ka'e sun dallaala haa ta'u, fira haa ta'u, abbaa haa ta'u, obboleessa haa ta'u, abbaa manaa haa ta'u, hojiin isaa sun hangam akkasii gammachiisu isumatti qofa maallaqa erguu, isuma wajjin haasa'uu, wantuma inni isin jedhe qofa fudhachuu osoo hin taane harka lafa jalaatiin miliqsitee nama laalchisudha jechuudha. Maaliif nama isa qoxaaxaru waan inni hojjechaa jiru wanti inni isin jedhee fi achitti kan hojjechaa jiru tokko maallaqni aganatu wanta agana hojjeta jedhee maallaqni inni sirraa fuudhee fi wanta achitti hojjetamaa jiru tokko kan jedhu sirriitti of eeggannoo sin barbaachisa jechuudha malee zim jettanii gillasabii tokkotti haasa'aa gillasabiin tokko waan siniin jedhu isuma bichaa dhageessanii maallaqa irratti ergitanii waan akkanaa kana hojjechiisan jira jettanii yoo kan teechan ta'e hundi keessanuu hin kasaartu jechuudha. Innaa namni naannoodhaa beekuun dhabamu. Aguma fedhe soo ta'e biyya keessaa nama tokko nama lama qofa hin qabdanii namoota hedduudha. Yeroo ammaa immoo bilbila imoo tachii kan baatee deemu daa'imti xixiqqishuun tunu tachii baattee deemti jechuudha yeroo ammaa. Innaa wanni nan isiniin jechuu barbaade isa san mee wanta akkanaa kun akkana jedhanii hojjetamee jira mee dhaqii ilaali jettanii nama erguudha jechuudha. Egaa kana fakkaataa turtii gaarii